Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ega hiriyootati akkami fayyaa keessanii nagaa qabdu? Alhamdulillah nagaan qaba. Ega har'aan tana wanti isin agarsiisu barbaade jechuudha obboleewwan tiyya. Dropbox app jedhamu namoonni baay'een kan keessan ni beektan jedheetin abdii qaba. Isa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa inni jechuudha mobaayilota garagaraa irratti ogguu mobaayila keessan haarawaa banattan fuula mobaayilaa keessan irratti ni argachuu baattan immoo Play Store keessan keessa seenuudhaan haala kanaan Dropbox jettanii ogguu barreessitan namoonni hedduu akka irraa fayyadamaa jirtan abdiin qaba. Garuu namoonni irraa fayyadamaa hin jirre akka irraa fayyadamtanuu fi itti fayyadama isaatii fi faayidaa isaa isin agarsiisuudhaaf yaalii godha jechuudha. Egaa inni isa kanaadha jechuudha. Baay'ee takka bareedaadha. Haga yoonaatti namoota miliyoona 500 download godhate jechuudha. Baay'ee tokko miidhagaa. Egaa akka irraa fayyadamtanu isin gaafadha jechuudha. Egaa isa keessa suuraa garagaraa, dokumentii garagaraa, barreeffama garagaraa, muuziqaas ta'uu manzuumaa garagaraa waan feetan yoo keettanii biyya feetan yoo jiraattan seentanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaa fi duraan waa isa keessatti keewwadhe dokumentiilee adda addaa isa keessatti emailii kan kootiin kaawwadheetiin jira jechuudha. Inni isa kanaadha jechuudha. Isa hogguu seenne hogguu banattan jechuudha. Haala kanaan isiniif banama jechuudha. Hogguu irratti rukuttan maqaa kan kee emailii maqaa abbaa keetii emailii kan kee fi paaspoortii kan kee itti galchiisiin jedha jechuudha. Egaa haala kanaan waa maraayyuu itti guunnaa walumaan haguunnu obsaannaa wajjin turaati ittiin guutaa naa waliin ilaalaa jechuudha. Egaa akkuma agartanu kana jalqaba irratti maqaa kan keessan itti aansatanii maqaa abbaa keessanii itti aansatanii emailii kan keessan itti aansatanii paaspoortii kan keessan ni galchitu. San booda siin bakka jettu kana ni rukuttu jechuudha. Okay. Egaa bakka tana jechuudha agari bakka jettu kana ni rukuttu jechuudha irratti tuqaastu. Egaa haala kanaan isiniif banama jechuudha. Wanti dokumentiin an keessaa qabu amma naaf baha jechuudha gama fuula mobaayila kiyyaatti jechuudha. Isinillee yoo duraan dokumentii as keessa wantoota garagaraa suuraas ta'uu sirba feetanus ta'uu wantoota garagaraa yoo as keessa keewwatan biyya feetan dhaxxanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Okay, skip ni jennaani. Egaa haala kanaan naaf bahee jira jechuudha. Kun egaa akkuma agartan emailii tiyyaa fi maqaan tiyya Jaabir Ahmad jechuudha. Haala kanaan naaf bahee jira jechuudha. Hayyee waan as keessa keeyadhee ilaaluudhaaf haala kanaan jechuudha amma fiduuf jira. Egaa akkuma agartanu kana asirratti kaameraadha ni agartu asirratti lakkoofsa namaan as keessa kaa'e isa lakkoofsa kana yoo isin agarsiise akkana kanaan hogguu seenne asirratti muuziqii bakka jedhu muuziqaa takka waan fedhurraa as keessa keeyadhee ni agartu asirratti jechuudha. Kun humartinu jechuudha sirba garagaraa waan fedhu haala kanaan jechuudha as keessa keeyadhee jechuudha. Biyya fedhedha dhaqeellee argachuu nan danda'a. Kun immoo kontaaktiidha lakkoofsa namootaa jechuudha kan akka ina jalaa hin banne fedhe as keessa keeyadhee akkuma tana jechuudha asirratti ni agartu jechuudha. Lakkoofsa namaati lakkoofsa jechuudha asirratti wantin asirra kaa'e kun jechuudha. Haala kanaan jechuudha lakkoofsa namoota hedduuti as keessatti qabadhe jechuudha. Isinillee as keessatti haala tanaan fayyadamuu ni dandeessu. Asirratti immoo kaameraadha. Egaa suuraalee garagaraa as keessa kaa'e jechuudha ni agartu jechuudha. Haala tanaan suuraa hedduu jechuudha as keessa keeyadhe isinillee bakka feetan dhaqxanii emailii kan keessan fakkeenyaa fi obboleessa kan keessanii fi nama amantanu tokkoof yoo kennitanii inni gara aappii tanaa seenee kan emailii kana itti naqu ta'ee haala tanaan isiniif baasuu isaaf jechuudha. Suuraa kan keessan kana akka daawwatu gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf mobaayilli cabuun ni jira, baduun ni jira, waan fedha ta'uun ni jira. Fakkeenyaaf laaptooppii adda addaa yoo irratti fayyadamtan ta'e cabuun ni jira, baduun ni jira, bishaan bu'uun ni jira. Kanaafuu emailii kan keessan seera emailii eegdanii yoo haala kanaan itti fayyadamtan baay'ee takka bareedaadha. Baay'ee takka miidhaga jedheetiin amana jechuudha. Kanaafuu egaa obboleewwan tiyyaa an kahaga yoonaatti isin wajjin ture Jaabir Ahmadiiti. Injifannoon ka uummata Oromooti. Baay'ee nagaan naaf jiraadha.